Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gabaabaan isiniif dhiyeessa. Jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin raayyaan ittisa Itoophiyaa haleellaa qindaa'aa humnoonni hidhattoota faannoo gaggeessan fashaleessuu fi guutummaatti barbadeessuu isaa beeksise. Raayyaan ittisa Itoophiyaa ibsa baaseen humnoota faannoo 317 akka ajjeesee fi humnoota faannoo 41 immoo booji'uu isaa beeksise. Ibsa raayyaa ittisa biyyaa kana guutummaa isaa kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Sudaan keessatti kaampii baqattoonni Tigraay keessa jiraatanitti ibidda ka'een daa'imni ganna 6 lubbuun darbuun beekame. Dhimma kanas bal'isee kanan isiniif gabaabsu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanalii keessan chaanalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Itti aansuudhaan bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin raayyaan ittisa Itoophiyaa haleellaa qindaa'aa humnoonni hidhattoota faannoo maqaa duula tokkummaa jedhuun kutaalee naannoo Amaaraa adda addaatti gaggeessaaf fashaleessuu fi guutummaatti barbadeessuu isaa beeksise. Humnoonni faannoo duula kana kan gaggeessan qondaala olaanaa humnoota Tigraay kan ta'e Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaa fi fakkaatota isaa jalatti gurmaa'uun jechuudhaanis himate. Raayyaan ittisaa ibsa bitootessa 21 bara 2025 galgala baaseen humnoonni hidhattoota faannoo naannichatti godinaalee fi aanaalee adda addaa keessatti balaa guddaa geessisuun caasaa mootummaa diiguuf socho'uu isaanii ibseera. Humnoota faannootiin finxaaleyyii jechuun kan waame ibsi raayyaa ittisaa kun naannichatti haleellaa bananiirus jedheera. Sochii duula tokkummaa jedhamu kan naannicha tasgabbii dhabsiisuuf gaggeeffamaa jiru kana duubas Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaa argama jechuudhaanis himate. Raayyaan ittisaa ibsasaa keessatti humnoota faannoo irra kisaaraan namaa fi meeshaalee guddaan isaan mudateera jechuudhaanis beeksise. Birgaadeer Jeneraal Migbaay Haayilaa umurii isaa guutuu walitti bu'insa uumaa ture jechuun kan qeeqe ibsichi beekumsa waraanaa tokko malee uummata Tigraay gara waraanaatti galchaa tures jedhe. Birgaadeer Jeneraal Migbaay lixa Tigraay nan deebisa jechuun yeroo lama waraana mootummaa federaalaa haleeluuf yaaleera kan jedhe ibsichi yeroo ammaa warqee Tigraay saamaa karaa Eertiraan gurguraa jira jechuudhaanis himate. Birgaadeer Jeneraal Migbaay waliigaltee Piriitooriyaa akka milkoofneef tattaaffii guddaa godheera jechuun kan himate raayyaan ittisa biyyaa bulchiinsa yeroo Tigraay irraa chaappaa butuu fi humnaan kuffisee aangoo qabachuuf yaaleera jechuudhaanis himate. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa kaleessa baaseen Gondor Kibbaa, Gondor Lixaa, Gojjam Kaabaa, Gojjam Bahaa, Gojjam Lixaa fi Walloo Kaabaatti humnoota Birgaadeer Jeneraal Migbaay gurmaa'anii fi deeggaraman barbadeessuu isaas beeksise. Kana malees guyyoota lamaan darban qofa humnoota faannoo irraa namni 317 akka ajjeefaman, namni 41 immoo akka booji'aman, namni 125 akka madaa'anii fi namoonni 27 immoo harka akka kennatan walumaa galatti kasaaraan nama 517 faannoo irra akka ga'e ibsichi ni beeksisa. Raayyaan ittisaa meeshaalee waraanaa humnoota kanneen irraan booji'e jedhe keessaa mataraayyasii tokko dabalatee kilaashii 119 meeshaa waraanaa dulloome 46 qawwee 8 boombii 22 rasaasa gosa adda addaa 2290 hidhannoo 28 raadiyoo qunnamtii konkolaataa baajii fi mootorsaayikilii ni argamu jechuudhaanis raayyaan ittisaa ibsasaa keessatti beekse. Itti dabaluudhaanis raayyaan ittisaa ibsa baaseen humnoonni faannoo lubbuun hafanis bakka adda addaatti faca'anii akka argaman beekseetu jira. Oduu keenya kan itti aanuun Sudaan keessatti kaampii baqattoonni Tigraay keessa jiraatanitti ibidda ka'een daa'imni ganna 6 lubbuun darbe. Sudaan keessa kaampii Umraa Kubaa jedhamuun beekamu kan baqattoonni Tigraay itti qubatan keessatti balaa ibiddaa kaleessa bitootessa 20 bara 2025 mudate lubbuun daa'ima ganna 6 darbu akkasumas namootaa fi qabeenya irras miidhaan ga'uunsaa beekame. Daa'imni ganna 2 kaampii sana keessa ture akka malee miidhame yaalii dabalataaf gara giddugala fayyaa naannoo kaampichatti argamutti geeffamuunis himame. Balaa ibiddaa kanaan iddoowwan jireenya baqattootaa hedduu kaampii kana keessatti ijaaraman barbadaa'u televizyiiniin Tigraay baqattoota wabeeffachuun gabaase. Ka'umsi ibidda kanaa agammaatti akka hin beekamne kan eere gabaasichi baqattoonni sababa balaa kanaan miidhaman nyaataa fi bakka jireenya isaanii dhaban gargaarsa akka gaafachaa jiranis beekse. Kaampiin Umraa Kubaa baqattoonni Tigraay 1000 lakkaa'aman kan itti baqatan yoo ta'u, gaaddisni kun haga baqattoota keessummeessuu danda'uun ol waan qabateef garmalee akka guutame gabaasichi ibseera. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu, viidiyoo kana immoo laayik gochuu hin dagatina. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.